السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني مريم علي كنتاتن هندي كيسانيو أكم جرتا نجوم كيساني أنجر الحمد لله. ورين شاينا لكي ياف هارا وتاتن سبسكرايبي قداتي جراماتي مريم علي تدبل ما سنجرا ورمو نا وجنين ترتاني سمو أنا أدفو سنين جالت هردفتوني كي سنين جالت እና kana har'a ajandaan kiyya har'aa kanan dhufee fi ni yaadattan jedhee yaada. Namtichi magaalaa Jimmaa irratti haadha warraa isaa ajjeesee otoo miliquudhaaf jedhu kan qabame sun mana murtiitti dhiyaatee ture. Yaadatamaa hundumti keenya akka yaadattanii abdiin qaba. እና ማሻአላ ተባረከላ ማሻአላ ተባረከላ ባየ tokko ደስ nama jedha በቃ ወላሂ ስላ inni du'e sila hin deebi'u garuu inni du'e hin deebi'u nama baay'ee nama gaddisiisa garuu maanni wanni gammadamuu qabu murtee du'aa yaani murteen hidhaa umurii guutuu jechuuniif duuti tokkichuma fakkeenya namni tokko umurii isaa guutuu hidhame jechuun yaani du'ee yookaan du'aansaa mana hidhaa keessaa bahu jechuudha akka jedhamutti akka nuti beeknutti jechuudha. Innaa ammaan kana garuu hidhaan du'a maayini jiru gammachuu keessaa kan harkaa badaa jira. Hidhamee ture amma immoo jechuudha murteen kan itti murtaa'ee jiru hidhaa umurii guutuu jechuun bakka achitti yoo du'ee du'aa isaa to'achi baha malee mana hidhaatii bahuu hin danda'u jechuudha. Odoo warra nama ajjeesu hundayyuu murtee akkasii itti fudhatamee murteen du'aa itti fudhatamee murteen hidhaa umurii guutuu itti fudhatame jechuudha. Namni siisa walirraayyuu hin kaasu. Fakkeenyaaf akka seera Saawud Arabiyaatti namni waa hatee harka isaa kutama. Namni immoo nama ajjeese yookaan immoo nama gudeede umurii isaa yaani inuma ajjeefama jechuudha akka seera Saawudiitti. Biyya keenya Itoophiyaatti garuu namni nama ajjeese waggaa 20 waggaa 15 waan akkasiitti murtaa'a. Sanarraa yommuu kan ka'e namni immoo beekumsa namaa qabaatee yookaan harka lafa jalaatiin birrii kaffalee hidhaa sanaallee hidhaa sana xiqqeeffatee bahus ni jira. Garuu jechuudha kun dogongora guddaadha. Kana mootummaan seeraan sirreessuu qaba. Maaliif yoo jettan namni nama ajjeese achumaan ajjeefamuu bakka wallahi an bakka isheen doote hin deebitu isheen doote abbaaf hin deebitu isheen doote haadhaaf hin deebitu sichi deebitee jireenya addunyaa kana jiraachuu hin dandeessu dhugaa dubbachuudhaaf garuu inni silaan isa ajjeese jechuudha ofii isaatii yookaan biyya biraa deemee jiraachuu barbaadee ture garuu inni hin mijoofneef waan hin milkoofneef yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa kana jechuudha maashaallah waan gaarii irraa argannaa waan badaas immoo irraa argamaa jira. Garuu irra caalaatti sooshaal miidiyaan baay'ee bareedaadha. Maaliif odoo duriitii namni nama ajjeese bahee badeera hin qabamne jedhameetuma hafa amma garuu feesbuukaa irratti tiktookii irratti waan miidiyaa kan jedhamu hundarratti gadhiifame jechuudha. Namichi suni qabamee jira yeroo sanatti jechuudha. Amma immoo baga gammanne wallaahi ani inja hidhaa sanarrayyuu jechuudha utuu bahee haadhaaf abbaa ishee fuulduratti akkas xiyyitiin dhahamee ajjeefame baay'ee tokko dasna jedha wallaahi dhaazee maaliif nama yoo sila waliin taane wal dhiisuu walii hiikuun osoo jiru jechuudha maaliif lubbuu walii balleessala namni bakka dogongora tokkoon yookaan isheen dhiira biraatii wajjinis haasoftuu yeroo ammaa kana warra abbaa manaa kan addaan baasaa jiru inaaffaadha. Inaaffaan immoo jechuudha. Waa tokkoyyuu fiduu hin danda'u. Maaliif namni tasa walitti inaafee yookaan isheen abbaa warraa isheetti inaaftee yookaan inni haadha manaa isaatti inaafee yoo jedhe jaalalli hin badaa. Ijoolleen dhalattullee akkuma sana bakka jara barumsa fudhataa kaatii bakka kun dogongora guddaadha siluma walitti inaafuun. Innaa warri heerumtanii jirtanis warri fuutanii jirtanis warri hin heerumnes warri hin fuunes jechuudha. Dogongora xiqqoodha jettanii dubbii xiqqoodha jettanii jechuudha. Asabaa meemee inni silaan sanan jiraadha dheeti
kan ishee ajjeesee miliqaa ture. Garuu hin milkoofneef jechuudha. Amma maanni dogongora bakka yookaan inaafee yookaan ishiidhaan nama wajjin haasa'uu yookaan bilbila isii keessaa illee yookaan nama wajjin haasoftu qabuu danda'a bargix. ግን waan ajjechaa geessu miti wanni kun. Bakka yoo isaan taane